Welcome to grade 9 biology. Welcome to grade 9 civics, unit 6, answer to unit review exercise. Okay, baga nagaan kara barnoota civicsii kutaa 9 nagaan dhuftan. So unit 6 answer to unit review exercise irraa eegalla. Boqonnaa jaffaa deebii gartee review exercise boqonnaa jaffaa irreertu wal ilaalleet wajjiin barannaa. Kanaafuu karaa dhumatti akka nu hordoftan afeerraa keenya jechuudha. Okay, part 1 multiple choice. Part tokkoffaa tanagaa filannoo laalla. Okay, let us start with number 1. Which one of the following is not a natural resource? A. The red fox in Bale Mountains National Park. B. The elephants in Mago Park. C. The Walia ibex in Samen Mountain National Park. D. The monument of Aksum. So simply the correct answer is D, because concerning natural resource kan gartee sobate kami jechuudha. Kan natural resource hin ta'in kamii jechuudha. Kanaafuu natural resource kan ta'in gaa qabeenya uumamaa kan hin ta'in kamii salphumatti gaa monument of Aksum. Monument of Aksum natural resource miti. Siidaa seenaati malee natural resource kanaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf aan red fox in Bale Mountain natural resource qabeenya uumamaati kan rabbiin nu kenne jechuudha. Gartee red foxiin jeedala diimtuun Baala keessatti paarkii Baala keessatti argamtu qabeenya uumamaa rabbiin nu kenne kan Baala keessa jiru jechuudha. Elefantiin gartee Arbii Maagoo National Park keessa jiru qabeenya uumamaa kan rabbiin achi nu kaa'e jechuudha. Waaliyaa ibexiin kan gartee Samee Mountain National Park keessa jiru jechuudha. Kunis qabeenya uumamaa kan Itoophiyaa kan namee jechuu kan rabbiin nu kenne jechuudha. Kanaafuu the monument of Aksum immoo dhagaadha, siidaadha kan namoonni qaroomina gaafa saniitiif ijaaran jechuudha. Seenaadha jechuudha. Seenatti malee kan qabeenya uumamaatii miti. Kanaafuu kan deebisaa sirrii ta'u daadha jechuudha. Kan nooti jedha. Gartee gaafiin tun negatiiva. Not natural resource. Look, waan noot kan qabdu gaafiin tun maal taate negatiiva taate. Kanaafuu deebisaa negatiivaatti barbaada. Deebisaa negatiivaa kan monument of Aksum jedhamu kanaatu natural resource kan ta'in isa kanaa jechuudha. Haala kanaan gaafii dhuftu negatiiva qabaachuu isaa adda baasuu barbaachisaa jechuudha. Ifa negatiiva qabaattee gaafii negatiivaaf deebisaa negatiiva barbaaduufi qabda jechuudha. Kan isaanis keessaa adda ta'etu isaaf negatiiva jedhama jechuudha. Kanneen jarreen sadeen kana keessaa kan adda ta'e maali? Negatiiva jechuudha. Kanaafuu isa filattanii yeroo baay'ee gaafiin bifa kanaatiin wal fakkaattee dhuftu hedduun dhufa qormaata irratti akka shawwatamu asumarraa gartee imaanaa isin dhaabna jechuudha. Gaafii negatiivaaf deebisaa negatiiva barbaada itti barbaadu itti fufuu qabdan jechuudha. Okay, mee gaafii itti aantutti dabarra jechuudha. Okay, number 2. Responsibility means dash. A. To be careless. B. To be careful and do the best you can for yourself and the community. C. To do things which spread HIV/AIDS. D. To misuse natural resource. So simply the correct answer is B, because responsibility needs to be careful and do the best you can for yourself and for the community. Kana ta'a jechuudha. Maaliif waa'ee responsibility laakisee kan sirrii ta'e kamiidha asirratti kan sirrii ta'e kamiidha. Responsibility laakisee kan sirrii ta'e kamii jechuu isaati. To be careless ta'uu yookaan immoo dantadhabummaa hin barbaachisu kun gartee ilaalcha responsibility miti jechuudha. Baakan ilaalme to be careful and do the best you can for yourself and for the community. Of eeggannoodhaan waan si fayyaduu fi
waan hawaasa kee yookaan community ta'e fayyadu hojjechuu. Kanaafuu maal ta'a kun positive abar right itti godhee bira kuttaa jechuudha. Right itti godhee. Caa kana kottume to do things which spirit HIVs. Wantoota HIVs babal'isan hojjedhu jira. Kan akka saalqunnamtii namoota garaagaraatti hojii raawwachuu. Kanneen araada garaagaraatiin qabamtee sababa araada gara saniitiin if wallaaltee HIV'dhaan saaxilamuudha. Dhugaatii alkoolii fa'aa dhuguu waan garaagaraa jechuudha. Kan silaa sammuu namaatiin jijjiiree akka ati fineeyne HIV'dhaan saaxilu kan nuti raawwachuun responsibility amma soba jechuudha. X godhee bira kutta. Okay, di ilaalme to misuse natural resource. Gartee qabeenya uumamaa itti fayyadamuu dhiisuu jechuudha. Yookaan immoo qabeenya uumamaa kana fayyadamuu dhiisuun kunis responsibility miti jechuudha. Yookaan akka hin taanetti itti qisaasa'isuu jechuudha. Akka taane itti fayyadamuun hin ta'u jechuudha. Kanaafuu aansariin sirriidha maal ta'a? Biitaa jechuudha. Kan positiif ta'ee jiru. So gaafiin tun positiiva. Gaafiin positiiva taate laa. Responsibility means ko positiiva jechuudha. Kanaafuu kan positiiva taate gosa barbaanna. Maal baatan qofaa positiiva jechuudha. Tuun hundi akkasii jedhutti negatiiva. Kunis waan hin taane negatiiva aksii gootee bira kuttaa. Kun immoo positiiva raayit gootee bira kuttaa. Kun immoo kunis negatiiva aksii gootee bira kuttaa. Diin kunis negatiiva aksii gootee bira kuttaa jechuudha. So kanaafuu san dhumarratti kan raayit teessan keessaa filattee itti marattaa jechuudha. Haala kanaan gaafii wal fakkaatu hunda adda baasuu isin barbaachisa jechuudha. Okay, number 3. Which one is not a historical or cultural heritage? A. The castles of Gondar. B. Susinio's castle. D. Lake Chamo. D. The towns of Konso. So simply the answer is C. Lake Chamo taa'achuudha. Maaliif kan argaman keessaa kan nooti ala negatiiv agartanii not historical or cultural heritage. Kan historical yookaan heritage cultural heritage hin ta'e jechuudha. Aadaa dhaalame kan ta'e jechuudha. Aadaa dur hawaasarraa dhaabbarraa yookaan immoo maatirraa dhaalame kan ta'e historical heritage jechuudha. Kan hin ta'e jechuudha. Maaliif kun amma Castle of Gondoriin historical heritage dha. Kan Itoophiyaan qabdu jechuudha. Susinus Castle historical heritage dha. Lake Chamo immoo historical heritage miti. X goota jechuudha. Dio Towns of Konso. Towns of Konso is historical heritage dha jechuudha. Laal. Adda jechuudha. Isaan sadeen kunis raayitii qaba, kunis raayitii qaba, kunis raayitii qaba. Caal immoo X qaba. Kanaafuu kan X qabu kun maal ta'a? Deebisaa sirriita kan isii ta'u jechuudha. Nooti yemire isaan kan isa kana malee hundinuu historical heritage biyyattiin qabdu jechuudha. Kanaafuu Lake Chamo historical heritage miti jechuudha. Qabeenya uumaati kan bifa harootiin taa'u jechuudha. Okay. Combating HIV/AIDS is the responsibility of dash. A. The government. B. The school administration and students. C. Community. D. All. So simply the correct answer is what? All. Akkamitti HIV dhabamsiisuun itti gaafatama yookaan gahee eenyuti je? Gahee daashiti. A. Gahee mootummaa. B. Gahee bulchiinsa mana barumsaatii fi barattoota, daarektarootaa fi taantoota jechuudha. School administration jechuun bulchiinsa mana barumsaati jechuudha. Kan gartee pirinsipaalota mana barumsaa bulchu. Daarektara, itti aanaa kan yuutiliitarii dabalatee jechuudha. Kanaaf barattoota akkasumas caammaa community hawaasa jechuudha. So kanaafuu gahee isaan hundaati jechuudha. Gahee mootummaan gahee qaba. HIV dhabamsiisuudhaaf school administration yookaan bulchiinsi mana barumsaa gahee qaba, barattoonni gahee qaba, hawaasni guutuun gahee qaba jechuudha. Kanaafuu deebisaan all ta'a jechuudha. So salphatti maal ta'a? All ta'a jechuudha. Okay, part 2. True or false?
dhugaa sobatteef deebite qaama kana. Number 1, it is acceptable to come to class without doing your homework. The correct answer is simply false. Fudhatama qabdu jechuudha. Osoo hojii manaa barsiisaan si kenne hin hojjetin mana barumsaa dhufuun yookaan kilaasii keessa jiraachuun fudhatama hin qabu jechuudha. Kanaafuu sobataa jechuudha. Number 2, looking after ourselves is a social responsibility. Answer false. Looking after ourselves is a social responsibility. So, individual responsibility. Mataa keenya tiisuun, mataa keenyaaf waan gaarii yaaduun, mataa keenya akka balaa rangeenya yaaduun itti gaafatama hawaasummaa hawaasaa osoo hin taane itti gaafatama mataa keetiiti jechuudha. Individual responsibility ta'uu isaati. So, kanaafuu sobataa jechuudha. Number 3, promoting the common good is necessary for community life. True. Common good promote yookaan guddisuun hawaasa tokkoof barbaachisaadha jechuudha. Hawaasa jireenya hawaasa tokkootiif barbaachisaa. Kanaafuu dhugaa ta'a jechuudha. True ta'a jechuudha. Okay, number 4, protecting natural resource helps development. Answer true. Dhugaa ta'a jechuunis. Natural resource waan qabeenya uumaa qabnu eeguun guddina biyya teenyaatiif guddina keenyaaf nu fayyada. Kanaafuu dhugaa ta'uu isaati jechuudha. Number 5, our historical or cultural heritage promote tourism when it is well maintained. Historical heritage fi cultural heritage keenya tourismii guddiftee yeroo maal taate yeroo sirriitti eegamtee kunuunfamte. Tourismii yookaan immoo turistoota biyya alaatii harkisuu isiiti jechuudha. Yoo historical heritage fi cultural heritage keenya tana sirriitti kunuunsinee bareechinee qulqulleessinee keenya isaanis sonu biyya alaa faranjiin dhuftee nu laatti yeroo isaan galiin kannitee galiin irraa argannaa jechuudha. Yoo sirriitti eegamee jechuudha maintain yoo ta'e. Kanaafuu dhugaa ta'a jechuudha. Number 6, as a young student you have no responsibility to combat HIV/AIDS. Akka dargaggeessa barataa tokkotti ati itti gaafatama yookaan immoo gahee HIV dhabamsiisuudhaa hin qabdu. Kanaafuu maal ta'a sobata gahee qabda. Kanaafuu no responsibility jedhu false si duraa jijjiiramee jechuudha. Okay, part 3. Part 3 kana ilaalu. Okay, part 3. Short answer daga part 3 ni ilaalu tokko tokkoon. State some of your personal responsibility. Look at the answer. Respecting the laws of the country, respecting the right of others, etc. Garte wantoota kee personal responsibility gay responsibility garte dhuunfaadha yookaan nama kan ta'e list godhu yookaan himije kan akka respecting law of country garte seera biyya tokko eeguu, respecting right of others mirga nama biraa eeguu fi kan fakkaatan garte personal responsibility dha jechuudha. Okay, number 2, what is social responsibility? Social responsibility maali ibsime. Answer, a responsibility one has as a member of a society. Gahee namni tokko qabu akka miseensa hawaasa tokkotti. Maal jennaan social responsibility qabna jechuudha. Gahee namni dhuunfaa tokko bahu akka miseensa society tokkotti bahu maal jennaan social responsibility jennaan jechuudha. Okay, number 3, what is the difference between personal and social responsibility? Garaagarummaan personal responsibility fi social responsibility maali? Answer, personal responsibility is a responsibility one has as an individual. A social responsibility is
a responsibility one has as a member of a society. Kana jechuudha garummaa isaa. Personal responsibility dhuunfaadha jechuudha. Itti gaafatamni dhuunfaadha. Itti gaafatamni tokko akka nama tokkotti akka nama dhuunfaa tokkotti qabu fi itti gaafatamni gartee hawaasummaadha hawaasaa jechuudha. Itti gaafatama yookaan gahee namni tokko akka miseensa hawaasa tokkotti qabu akka miseensa hawaasa tokkotti qabu gahee social responsibility jedhama. Personal responsibility immoo gahee dhuunfaati jechuudha. Itti gaafatama dhuunfaati jechuudha. So number four, state some of your social responsibility. Social responsibility gartee kan ta'e state godha. Answer: respecting the norms of society, respecting and helping the elderly, etc. Kanneen gaa social responsibility gahee hawaasa keessatti qabdu jechuudha. Respecting norms of society gartee seera ittiin bulmaata yookaan immoo duudhaa society yookaan hawaasa sanii eeguu akkasumas eeguu fi gargaaru namoota dullooman jechuudha. Namoota umriin deddeeman akkama deddeeman waan isaan barbaadaniin gargaaruun social responsibility kan kee baatee jaamtaa jechuudha. Number 5, what is your responsibility to combat the spread of HIV/AIDS? Gaheen ati gartee gaheen ati itti gaafatamummaan gaheen ati HIV dhabamsiisu yookaan immoo akka HIV hin babal'anne taasisuu keessatti qabdu maali jaa? Okay, answer: giving support and care to the victims. Gartee giving support and care to the victims. Gargaaruu fi care yookaan immoo kunuunsuu victims jechuudha. Maaliif yeroo namni tokko yoo HIV namni tokko qabu tokko gartee nama san akka inni baaragee gartee nama kaan hin dabarsine gargaaruu care gootee gargaaruu yookaan immoo gorsuu jechuudha. Kun hundi gahee ati qabdu jechuudha. Okay.